والله بالله أنت نما بارو لين جالتو أبارمو لين جالتو يا ربي والرب الري حق مسكينا نياتو جماعة دات ورّا حق مسكيناتي من إجارتي من سنة تنقلين برادر بقبل تنوفقلو هنجراتين وفوق أجرات ربي سنجراتين تكون كي أجرين تي ولا جني تاتي أنا كنا بقى جل تجري هنجر والله لم نبري نمانياتي والله بنسي سانياتو مكيناني سانياتو نجدين قباقو أبارا ديما وربادن كنا مدولا كنا لا بيدا لا كم وقت لا مي هندوبتو مچاكو نم دوبتو بربات سام مچاكو المحل يساتو مسكينة کو نادر بجے بيري کو ماري بزني سدي تميلا باباسه بيا بيدو في كنا ما ورقتن كبو مالين كبو بيا كل شنين بودا كما ميغال مبي السلام عليكم. وعليكم السلام مسكينة دي فجسر رب سنا أكم حبيبي ناقرا على البدينا مال تجرا باي لنا كيفني بو مچا ko mudi uti kaba tabbo mucha kana namatu da kifudi nan jenna nan da kifude jira airporti da kifude buya saddetin qallabe buya saddetin hojin tae isa jechana riya tame gatenga lanjeru sete isa bela juru kala kamle tsari fato to kojira بيكا نما بي نمو أزباي مي حبيبي لا لا هم كاجي برادر أنا أكم نكا nega tiga lillah allah tidira baga soji foto kan ناتولي ناسا كوي السلام عليكم. मैं कौन तैबाई का दिरो मुचाका निकाना मिती कोनो खाना वाले ना से खाए आपके तो पिचा माला का أكم يبلت كان جرى مكانيكي أدنى baba nu radin du badu me mabaleso وي أبو نولي إندو بدر أكم نكا فيارا جرى أبيكتا أتى دفت أكم ترت جاء باقي أرجع بيارا دفت مو mucaa kana akkami wal argitare natti bilbileeti gaabiin jira boru ganaman dhufee fudhadha fuutaa mucaa kanaa natti ergee suuraa isaa ana moo eenyutu sitte mucaa bira akkamitti dhayiteedhaati akkamiin wal argite aniyyuu makiinaa kaalliittiin ergee malee ofii kiyyaa fi miti kan hin dhaqee natti ergatee achiniin baay'ee hidhee itti ergee kaalliiftii ergee mucaa kana kaalliiftii dhufee bakka ani jirutti taasisa bakka ani jirutti bakka hojii kee hojjetachaa jirutti mucaa kana namichi sun natti fidee dhufe kaalliiftii ani ergee fi namichi natti Eenok Mallasaa Abdiisaa jedhama. mucaa akkamitti taaksii erguu fi dandeetteeti Enokichatu natti ergee achiniin ishee ergeef boru ganama dhufa Abudaabiin jira naan jedhu. amma Enook immoo namicha mucaa fuudheree kan itti gaafatamu akka yaada keetitti Innis fiduudhaan itti gaafatama anis dhaqee mucaa kana fiduudhaan nan gaafatama. Enook viizaa namni baase Enooki Fiduu kiyyaan nan fuudhuudhaan mucaa fuudhuudhaan nan gaafatama. viizaa namni baase Enooki Enokee Enook keessa herere bakka inni jiru hin beeku bilbila narraan kaasu. maal keete Enook Gwaaddanyaa eessa gala Dubaayitti gala. waliin galtanii Bakki ani Shaarjaa Alqaasmiyaan jiraadha. hiriyummaan keessan maalire Hiriyummaan keenya inni biyya kana erga dhufee waggaa 25 akkaataan itti immoo itti wal barree faazarii kiyyatu mucaan kiyyaa achi jira mucaa kiyya dhaqee na alaali jedhee itti bilbile achi dhufee na alaalee achumaan na bare waggaa 25 innaan biyya kana dhufe. Gatii jedhamu galee hin beeku namichichi. mucaa fuudhii eessa geessisiin jee Obbira ta'ee mana jaazas ta'e iddoo ta'e naa bulcheedhe haa yaadeen ani mana jaazaa dhiisee ofum bira bulche mucaa. Okay, bravo. Enookii kana ID isaa paaspoortii isaa maqaa isaa guutuu beektaat. Maqaa isaa guutuu maatii isaa maazarii kiyyaa maazarii isaa biratti ergee akkana bilbila narraa kaasuu didee ilmoo namaa sitti rakkisaa jira. Bilbila nan bilbila nurraan kaasuu waan barbaadde godhi jedhan maazariin Enook. Suuraa isaa qabdaa? Hin qabu suuraa isaa immoo akkaataa itti na argitanii akkamitti akka na arguu dandeessan isinitti himu tokkoof maatii warra isaati lammataaf ጓደኞonni isaa Yiblat kan jedhamu Addis Ababaadhaan makaanikii qaba Yiblat namni hin beekne hin jiru እና Yaared jedhamu isaan kana
Sagaleen kee hin jiru. Mi'ootii irra jirta. Sagaleen kee hin jiru. Mi'ootii kaase ofirraa. Bilbila. Kanaaf Okay. Amma karaa gabaabaa abdiin akkamitti ol arguu dandeettere abdii shaggariin. Abdii Shaggar kunoo bakka tokkodha. Abdiinu ani dhimma biraa rakkoo biraa keessan jira ofii kiyyaafuu abdii waa'ee rakkina kanaas itoo itti madhu abdii guyyaa 8 muluu mucaa kana bira taa'ee ani dadhabe amma mara jedhee kanan fuudhee bahe mucaa. Okay, amma akka ati gootu yoo jiraate karaa gabaabaa laal. Ati karaa gabaabaa Heenokii kana akka taate ta'i barbaadii iddoo hojii isaan beekta miti. Hin beeku kan inni hojjetu tuuristiidha. Namoota biyya biraarraa dhufan biyya kana keessa deemee agarsiisuudhaan hin beeka. Akkaataa inni natti himatetti kunoo bilbila ilaalaal. Hanga kana hundumaa sagalee nan qabaaf maaliin jedhu. Konkolaataan qabu? Konkolaataan qaba. Taargaa konkolaataa isaan beektu? Waaquma gada bultaal ga'uun hin garan. Kan dallaalaa kanaa fi mucaa kana walitti agganaan nya'ee waayifaayin konneektaar ilaalla. Isa gaafanna taargaa isaan hin beeku. Amma karaa gabaabaa laale ati amma tokkoffaa waanuma gaarii dalaydee kaar liiftii waan dalayduuf dhayxee fuutee ka barbaadamu abbaan dhimmaallee heenokii kana akkaataa argamuu qabu kallattii kaayi. Baaba kaar liiftiin dalagu bar kaar liiftiin dalagu. Fuudhi naan jedhe mee dhageeffadhu fuudhi naan jedheeti gooddanyaa isaati nama ollaati. Fuudhi mucaa achiinaa fuudhi ani Abu Dhabii jira jedhee kaar liiftii itti ergee fuusise malee inni kaar liiftiin dalagu. Kanaafuu amma kun amma badii qaballee jennee murteessuu hin dandeenyu garuu Heenokii kana akkamitti akka argamuu danda'u kallattii haa kaa'u. Kanaafuu kallattii isaa immoo kunoo namoota isa beekaniin himaa jira. Footoo isaa akka nuu fidanii footoo isaa poostotudha. Ani mala wallaale akimii kiyyaa ol natti ta'e. Gargaaree. Mucaan kun kan inni mannaara wajjin hojjedhe mucaa kana faana mucaa. Amma mucaa maaliif cinqitarree Mubaarak amma badiin mucaa kanaa maali? Ani gidduutti rakkadhe. Kana baabaa wanni Baba. Badiin mucaa kanaa maali? Abdi. Badii mucaa kana baabaa wanni inni rakkoo godheefi mucaa kana maa fuutee abbicha fidee jira airportiidha maa fuutee kaampaaniidha. Maa fuutee እንደዚህ አይባልም አቦ maa fuutee hin jedhama maa fuutee akkamitti hin fuune nama walii ergaa hin jirru nu nama ergaa nama fakkeenya Abdii Shaggar yoo ergadhe Abdii Shaggar dhaqee naa fuudhuu hin danda'u dhugarra dhaabbadha. Ila baabaa bakka sanitti beette nama kana beettee fuuta kaata. Ila Abdii Shaggar yoo si ergate hin beettaami fakkeenya yoo si ergate bira fiduu dandeessa. Footoo isaa qabda rakkoo osoo nama kanarraan ga'e qabuu dandeessa. Inni amma osoo hin beenne. Hello, Wakuma. Hello. Wakuma. Abdii Shaggar. Waye. Mucaan kun badiin isaa maali amma la akkaawuntii keetiin dubbataa jirti. Mucaan kun badiin isaa maali? Mucaan kun badiin isaa tokkoffaa footoo mucaa isa fidee dhabuudha. Amma guddaan anillee gara isatti dhiqoo rifadhee aaree fi mucaa isa fide kana footoo dhabuudha. Siigalee anaa fakkeenyaaf Nuraddiin baabaa bakka teettuu fi suuraa kan kennan qaba. Biyyaansi wajjin kakaanes jira. Beekuu dandeenya. Animati wal beekuu dandeenya. Namatti siimatu qabda. Namatti siimadhee natti dhufu qabda. Mubaarakiin namatti madhee. Mubaarakiin namatti madhee nama mubaarakiin qabee naaf hidhu qaba. Mucaan kun tokkoffaa biyya wal beekan malee asitti qaamaan wal gahanii hin jirani. Qaamaan wal geettanii asitti. Guyyaa takka qaamaan wal geennee jedha. Achas wal gahanii qaamaan hin beekanii dhaqinaafuu yennuu dhaqee fuudhu. Meeroo Abdii akkam jirtu nagaan siniif haa ta'u. Akkam jirtu. Yaadi Nuraddiin baabaa sirriidha. Amma fakkeenyaaf sababa amma namni tokko wal beekee footoo yookaan suuraa wajjin ka'uu dhiisuu danda'a yeroo dheeraa gargar turuu danda'a. Namichi waggaa 25 biyya kana turee jedhera miti. So sagalee maan wal beeku ammaaf. Amma fakkeenyaaf Nuraddiin baabaa nan beeka fuula isaa garuu suuraa wajjin kaa'achuu dhiisuu nan danda'a. Seegalee inni amma mucaan kuni dhaqee fuudhuun isaa osoo dhaqee hin fuune ta'e si'a tokko. Tambatoo yookaan taambiraat torba barreeffadha obboleessoo. Tambatoo yookaan taambiraat torba barreeffadha.
Taalgaa makiinaa eenoo. So anama waan an jedhu qoyme namicho. Waan naan galle jira. Taalgaa makiinaa eenoo. Amma kana godha Marcos. Ilaali maal seete Nuraddiin. Dhugaa akkuma jette mucaan kuni waan beekuuf dhaqii naa fuudhii adaraa galgala kana obbiranaa bulchii jedhe miti. Haa ta'u jedhee mucaan Oromoodha waan ta'eef dhaqee fuudheera mucaa kana. Erga dhaqee fuudhee obbira bulchee goddonyaa isaatii silkii jalaa kaasuu dide. Kunoo silkii agarsiisaa ture. So maala godhaan kan naa galuu deebar. Maqaan kee eenyu abdii maqaan isaa eenyu mucaa kana? Ilama ilalaala woo amma mucaa kanatti badii qabne ilmi Oromoo tokkollee waliin gargaarinaa jechuudha. Abdii mucaa kana maqaan isaa eenyu mucaa kana qaama sibira jiru kan? Abdii jechi kee dhugaadha. Nama kana irratti argame fuudhinaa jechuu akka ta'e nama Oromoo tokko rakkate karaarraa harkaan hin qabinaa akka ta'e naaf gala ana akka nama tokkotti yeroon kana murteessu. Rakkoon nam tokkos waa lama qaba ergaa lama qaba diduun koo kun tokko ijoollee Oromoo karatti yoo wal argitan wal baqadhaadha dhugaadha haasaan kee dhugaadha. Garuu gara biraatti yoo yaadde immoo achi dhaabatanii falatti barbaaduu malee fudhatanii galuun gatii nama kafalchiisa akka ta'e baranuufani. Dallaalaan tokko fidee amma utuu mucaan kun hin fuune mucaan daa'imni kun sagalee argata dhibbaan dhibbatti. Nama tokkotu waraabaa sagalee namni riippoortiin nan hin jiru ati si waraabdaa ani na waraabee fudhatee ba'ee kunoo mucaan kun akkana namni fide akkana minaamin jedhee waraabamaa fi baadiyyaa dhiibaa hin argama namichi sun ammoo namichi yawwana jala taa'ee muudii qabataa jira gatii isa harka jiru jennaan. Digaleera haaraadha garuu namichi akkamitti ani numaayyuu yawwana wallolanii akkana gadi fideen jedhaaraan malee akkamitti kaansileeshinii tuun kennee mucaan kun akka inni galuu danda'u beekaa akkamitti dhiisi. Bataam maanoo tusuufi utuma bootoo isaa argate. Amma torba barreeffate amma furmaanni maal hojjette abdi. Leber ofiisii deemee mucaan kun leber ofiisii deemee kaansileeshin isaa fuudhee fi nattaa kennu kan hojii hin galcha bakka. Ayyee siiteera obboleessoo. Sitaa. Abdi Shakar. Leber ofiisiin Mucaa kana dhagaa. Abdi mucaan eessa amma mucaan amma rakkate kun sibira jira? Kunoo xiqqatee kanaa bar. Sibira jira? Na bira jira. Ati gargaaruu barbaadda? Ani hojii nan galcha gaara waan biraa gargaaruu hin danda'u mana jaartii. Dhageeffadhu. Maarree amma ela jaran. Nama gargaaruu yoo taate akka Oromootitti mucaan kun mucaa kana fuudhe badii mucaan kun dalageen jiru. Nama badii dalage akkaataa badii dalageen quba itti qabuun barbaachisaa. La balleesseera baaba balleesseera kana biran darbuwan. Akkam balleessa? Balleesseera gaafa ayyee waa inni balleesse moo. Baabaa Nuraddiin yoo nama tokko biyyarraa dhaqii fuudhinaan jedhe baabaa eenyummaa isaa beekaa viidiyoo isaan qaba dhaqeen fuudhaan wal beeku si galee badaa balleesse namooti mucaa lafa gorra'e mucaa isa dhaqee fuudhe maaltu fuudhe harkatu. Hubannoo dhabuurraa qabuusaa amma hubannoo dhabuurraa ati tanaan dura mucaa yoo osoo hubannoo tokkoon qabaatiin dhaayitee fuutee gatii siin kafalchiifne hubannoo dhabuurraa. Nakafalchiise kaa. Hubannoon qabu kaa mucaan kun hubannoon qabu osoo hubannoo qabaate beekeeti jenna mucaan kun hubannoon qabu miskiinummaa isaati malee. Wal beeku. Amma yoo ta'e wal beeku ollaadha. Oromummaa miti ollaadha jarri ollaadha. Anama gaafii qaba dhaggeeffadhu mubaarak na dhagaarta. Fakkeenyaaf lagi nama tokko Maarqos eerfoo irraa gottee na amantee na beekta waan ta'e dhaqeen sii fuudha. From nowhere silkii makochifattee badde. Amma furmaanni jiru akkas goona karaa tokko yaala. Lakkoofsa ni jira miti. Ani gurbaa kanaaf hin gaafii qabu. TikTok ni qaba namichi erga ol beektu ta'e TikTok afaan ni qaba. Facebook ifaan ni qaba. Nagaama gaafiin koo. Mee ina asaarti achi jarri asaarti Marcos. Bilbilaan asaara na fakkaatti. Yaa amma fakkeenyaaf bilbila isaa fuudhi mubaarak. Waan hafe bilbila isaa fuudhi. Ani asirratti maqaa isaa guutuu fuudhi. Lafa gorree mucaan dhaqee Facebook irratti barbaada. Mucaan inni mucaa dhaqee fuudhe galataa bookii Oromummaadha namummaaf otoo hin taane wal beekuudhaaf iyyi dallaalichaani dhaqii naa fuudhi jennaan taaksii baasee dhaqee fuudhe. Mucaa isa kanaanis ol beeku sanaanis ol beeku. Dhalattoota naannoo tokkooti dhalattoota ollaati. Ollaa haadha olii beeku. Mana olii erguu danda'u obbolaa olii. Kanaafuu balleesseera. Qobaanaaf amala jechuudha. Balleesse inni dhaqee fuudhe. Utuu dhaqeen fuudhe mucaan achi dhaabata. Okii Amaara tokko, okii Tigiree tokko, okii Oromoo tokko argee viidiyoo waraaba. Baadiyyaa Liibaa fi giddii isaa dhaqee funyaan qabamee fuudha ture. Dhaqee erga fuudhe abbaatti barbaadee kaansileeshinii irraa fuudhu okii itti geessuudha. Allaqe.
hin balleessine wanti jedhamu hin jiru. Inni naqee fuudhe inni baabaa wal bira fidde immoo ani intala Oromoo tokkoon iyyuu dubartiidha dhageesse dubartiidha argee dhaqee fuudhe si galee malee nama hin beekutuu dhaqii fuudhi naan jedhee miti isa fuudhe sin beeku si galee intala sin beeku waan dingatu man argee fide dingatu man argee fuudhe malee akkasa kanaa dhaqii